Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo hayyama Rabbiitiin sagantaa Fatwaa waa'ee salaataa kutaa tokkoffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafii tokkoffaan akkana jetti. Quraana osoo hin qara'in salaanni ni tahaa? Tan jettu yoo taatu, balballoomni gaafii tanaa namni tokko osoo quraana hin qara'in yoo salaate salaanni isaa kun akkami? Tan jettu yoo taatu, deebii gaafii tanaa. Deebiin gaafii teetii yaa gabricha Rabbii, Rabbiin quraana keessatti waan dandeettaniin qara'aa jedha. Sababa quraana qara'uu dhiifteef salaanni kee hin badu. Garuu Faatihaan arkaana salaataa keessaa tokko waan taateef Faatihaa dhiifnaan salaanni kee badi jechuudha. Musliimoonni dhimma suuratul Faatihaa irratti xiyyeeffannaan hojjechuu barbaachisa. Suuraa tana qomatti qabatuun haalaan barbaachisaadha. Sababni isaa ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama Faatihaa hin qara'iniif salaatni isaa hin jiru jedhan. Ragaan dubbii tanaa Bukhaarii lakkoofsa 756 hadiisa Muslim 394 irratti argama jechuudha. Faatihaan arkaana salaataati. Qaama salaataa akkaan barbaachisaa taateedha. Imaama namaan salaataa jiru irrattis, nama imaama duubaan salaataa jiru irrattis, akkasumas nama kophaa salaataa jiru irrattis dirqama jechuudha. Kanaafuu salaataaf jecha isii barachuun dirqama ta'a jechuudha. Sababa afaan beekuu dhabuutiin yookaan ammoo reefuu islaamummatti seenuutiin namni qara'uun itti ulfaatu ni jira. Namni kun haga danda'een Faatihaa barachaatuma salaata isaa tartiiba eegee salaata. Yoo humnaa olitti ta'e qara'uun yookaan arraba qajeelfachuun itti ulfaate badiin irra hin jiru. Haa ta'uu malee waan san sirreeffachuuf carraaquun isaa dirqama. Sagantaan teenya tanarraa asumatti xumurama. Haga hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti dhufnutti hayyamaa fi nagayaa fi tika Rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.